meeqa. Nageenyi waaqayyo si baay'atu bakka jirtanitti obboleewwan koo akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii ana obboleettiin keessan jira galata waaqayyo nagaa kooti waaqayyo kootiif galanni haa ta'u warri nagaa qabaachuu keessatti gammadanii baga nagaa taatanii warri mana keenyaaf addisii taatan maatii nuu ta'a maqaan keenya sooressaa yuutuubii jedhee jira lakkoofsi moobaayilii keenya asirra jira maquma sooressaatiin isinii ba'a maqaa kootiin miti himoo fi teelegiraamiidha ani maqaan kootii gistidha. Yookaan labda abbaadha jechuudha maqaan kan koo baga jiraattanii baga har'a geessanii isiniin jedha obboleewwan koo isiniin jaalladha isiniin kabaja waaqayyo immoo bakka jirtanitti isinaa jaallatu isinaa kabaju wanni isinitti amanattan hundumtuu isinaa kabaju isiniin jedha kabajamaa naaf jiraadha isiniin jechaan obboleettiin keessan har'a immoo maaliif as taa'ee jira laata wayi isinitti muu dhufee jira kaameraa kana yoon ofirraa fageesse sagaleen hin dhaga'amu laatan jedha yoon ofitti dhiyeesse fuula koo akka ta'e nama godha beektu mitiire akkasiniin jechaa isiniin jaalladha lafa jirtanitti nageenyi waaqayyo isinii daddabalee haa ta'u ani nagaa kooti galata gooftaa kootiiti akkasiniin jechaa ani sinan jaalladha sinan kabajalleeti isinii haadha kooti hundumtuu haadha kooteedha caaluun jechattiin daa'ika qabdi anaaf isin haadha kooti naa jiraadha naa kabajamaa lafa jirtanitti gaaffii keessan isinii deebisuu dhufe isinitti hin baay'isu daqiiqaa yoo baay'ate deeqaa shanan waraaba haasa isinirratti hin baay'isee akka isin na salachaatan hin godhu gaaffii keessan iyyuu isinii deebisaan deema wanta bareedaa ta'e obboleewwan koo irraa argachuu qabu itti barachuu qabu itti fayyadamuu qabu jedhamu isinitti hima amma dandeettii qabu isinii olitti waan hin beeku qabu anuu isinii gadi nan beeka isinii deebisaa isiniin jedha akkasiniin jechaa sa'a kaleessa soorsaan isaa faranjii bitee fi jabbittii bite sanaa achirratti warreen barreeffamaa dubbisni natti fakkaatu ta'ee sigaa namatti faradu hin farada ofitti farada bikoo dadhabbii koo ofitti nan farada nama waan jedhu yeroo waan namaan jechuu ka'u of ilaalan namaan jedha anis mudannoo dadhabbii hir'ina baay'een qaba waan ta'eedhaaf tarii warreen isinii dubbifamullee dijee afaanii barreeffamaa nan barreessisuuni koomentii irratti na gaggaafachaa jirtu. Saani faranjii sun birrii meeqaan bitamte tigisti birrii meeqaan bitamte meeqa biliis nutti meeqa maaloo nutti meeqa jettu anis nan barbaada jettu koomentii ol baasee hin maxxansu sagalee makoo dhaggeeffadhaa isin fayyada biran darbiinaati isin fayyada gaaficha isin deebisa waan ta'eef sa'a faranjii sanaaf jabbilee sana meeqaan bitamte tani barreeffamicha anis isinitti mee rakkuma isinitti mee egaa dadhabbii jaallatta jibbitanis icciitii koollee nama dhoksu ani dadhabbii koo isinitti namaan dadhabduudha. Yooni jecha lakkoofsaan barreesse tarii isin dogoggorsuu hin danda'a. 900 jechuu hin danda'a. Kanaafuu kan waan ta'e jedhe isin dogoggorsuu hin danda'a waan ta'eef kanaaf jechaan barreesse barreeffamichi jechaan naa qallalla jedhee maarree soofni isaanis tarii dogoggoree akka dubbii birrii 300 baranaa suni birrii 30 jijjiiramee san ta'uu danda'a waan ta'eedhaaf. Akkana isiniin jechaa dhugaa dubbachuuf sa'aani suni sa'a faranjiitidha. Eessadha biyyisaa eessatti argamti magaalaa maaliiti anu kaleennaan viidiyoo sana kaleessan arge laalee kan isinii gadhiise narrifadhe dheengadda silkii fuudhii deemii waraabe ijoolleen hin laaluu meeshaa namaati waan ta'eef yookiis horii namaati waan ta'eef jedheen hin ture soorsaan fuudhee deemee silkiidhaan waraabeetu ture gaafa inni galee laaluu hin dandeenye daa'ima kan beektuu mana keessaa wanta akka jechuudha tuma akkana jedhu laali viidiyoo sana gadhiifadhu gootonni naan jedhu bulee kaleessan argee saatti faranjiin bitee naan jedhe maa sobdaa soorsaa mucayyoon birrii xiqqoo ergatte akkamitti saatti faranjii bittee jeen gaafsan galgala yaa keessummaatu immoo na bira jira hin beektu wanni dhiphoodhaa suutuma jennee haasofna waan biraatti fudhatiidha suuta jennee tokko jiraatu mucayyoo tokko waaqayyo gara bokootti ergee na bira jirti erga torbee sadanni hojjeturee darbeeti waaqayyo faa galatu suutuman gaafadhette wanyye soorsaa maa sobdaa birrii mucayyoon ergite xinnoodha. Akkamitti sa'a faranjii bitte isaan faranjii immoo hojjiidha jennaan dhugaa sa'a faranjii bitee naan jedhe laali viidiyoo jedhe mucaan immoo bu'aa gaafsan akkatti ilaaluun nabe galgaladha hiiseen bulee kaleessan arge dhugaa waaqa jiraataati miti nannee viidiyoo summa akka ajaa'ibatti waraabe hin xiqqeesse malee siddeetti godhee waraabuu jalqabe barreerra miti waan hundumaa baraa jirra sagaleen immoo yeroo tokko na jeeqaa beektuu reegaa akkuma isin hin jedhin asi waa kaayyeeffattan seexan isin kaayyeffatti yeroo isin karoorfattanii gara makaafan tarii madaamii keessan tarii ijoollee madaamii keessan goree isin buuqsoo barbaada. Malee wayyeeffanneerra mitiiree hojii keenya fooyyeffanneerra fooyyessineerra ta'e eeyyan jira itti fufna nuu jiraadha nuu ajajadha isinillee isiniin jenna isinirratti ofin akka abbannu isiniin boonna malee nu
dhugaa waaqayyo warqii kooti isin anaaf biddeena kooti kiristoosidha ka dhugaa jechuun tokkodha tarii yaada badaa warreen qabdan jirtu naan akkana jiru ani sinan jaalladha dhiisaa waan nan biraa kaleessa yoroon viiricha laalu nan dawwaleef soorsaadha otoo hin gadhiisin dhuguma isaatti faranjii bittee dana goomsitan see hin jedhe dhugaa siin jennaan nan dinne ati naamanu laali viidiyoo naa mucaan sirrakkifne jedhe saatti faranjii bitee bakki isaa immoo eessatti argama jettanii saatti faranjii kana dura mucaan tokko dhiiraadha Dubaayii jirta ammatillee na argita nageessa waan ta'eef viidiyoo kana imbinnaaf jennee as keessa bakki nuti hin barbaadin hin jiru goddanyaa keenya hojii sadi taanee anannee soorsaanne goddanyaa keenya jennee soorsaa goddanyaan koo miillaan naqani ani garuu silkiidhaan mana taa'ee bakkaan hin naqiin hin jiru dhugaan sanitti hima mucaan birriin ergadha naa bittanii haftaan malee jedhee Dubaayii jira dhiiraadha abbaansaa hin dhabne sa'a 200 nuun jedhu karrimaa qabduun 500 nuun jedhu jaarsi kootna biraa ka'ee bahee ka'ee silkii natti dawwala kanatti dhaabe soorii karrimaa qabdu 100 meeqa 300 270 naamin nuun jedhan mucaa sanaan binnanne jechuudha gurbaan obboleessi keenya kun dhiiraadha musliimaa dhalleeti in argita wanti waan soban qabne viidiyoo koo laalta wanti obboleessa koo Finfinnee kana keessaa hin dhabne jechuudha kanaafuu akka carraa dheengaddaa mucayyoon maallaqa ergitee jennaani eessa deemnee magaalaa isaatti binne beektu naannaa mana keenyatti ijaarre yookiis immoo magaalaa ani mana kootti ijaareedha jechuudha fagoon naqiina Addis Ababa marra badaa amma kana hin deemsisu yaa amma gizeen bade malee duraani innaa dhufne sana birrii 210 laata tiraanspoortiin asirra innaa sanatti amma zoon taane amma tiraanspoortiin dabalee jira akkuma beektanii daantiin isuma sana yaada gagaaziin boba'aa waan dabaleef maallaqi dabalee malee akkasisin hin jira magaalaa fagoo miti biyya fagoos miti Finfinnee keessas miti gara sabbataarraa achisidheetidha kara mana keenya itti ijaarreedha jechuudha iddoo mana keenya itti ijaarre mana keenya immoo argitaniitu viidiyoo daqiiqaa 3 amma isinii gadhiiseen ka'ee daqiiqaa 6 ammoo hin jira kan soorsaan kaameraa ofitti gargashee waraabee isiniin gadhiisa ishii kana laala mana koorratti illee akkuma nani dhimmee birrii sinarratti argitan utuu sin jalaan balleessin utuu sin jalaan hatiin waaqayyo sodaadhe isiniin isin kabajee waa'ee sa'aatitti isinii deebi'a soorii na eegdanii waan biraa maal odeessiteettan dhiifama naa godhaa isin kabajee akkuman maallaqa keessa isin badin jedhee daa'ima baadhee soorsaatti iyyuu hin amanu hin balleessu nu nan beeka ofii kooti ija kootiin qodaa ija keessan ta'ee dhaabbadhee isinii bitu sana isinillee dafqa koo mana sana fakkaatu agartaniittu keessi isaa biyyaansi bolokkeetti ibba caala nafne maallaqa yeroo sanatti na hanqatee dandadhabee haamleen koo na bu'ee abdiin koo na bu'ee jennaan hin dhiise isinillee daandiitirra ba'a inni sodaachisaa jiru jarri kaartaan itti baafadhannaan akkuma ija keessan ta'e dhimmee dhugaa waaqayyooti kun dhaamsa kooti isinitti himadha isiniif waa ergamu isinis dhimmaati waaqayyooti naa karadha dafqa koo sanatti hamaan akka hin buune karaa jal'inaa fidanii daandii akka irra neelaan baafne daandiin duubaanis bahee jira fuulduraanis bahee jira maaliif akka isaan akka kana godhaa jiran isiniif waaqayyoota dhiifadha maaliif itoo biyya keessarree ta'e karaa jal'inaatu hojjetamee dhufe birriin kun jedhama karaa hannaa karaa sagaagalummaa adda addaa jal'ina ishiitiif jalaa diigamee morteet hojjettee fiddee maallaqa yaa fiddee jechuu danda'a namni biyya keessa jiru warreen biyya ormaa jirtan garuu jirtu hamma moodasii araboonni lafatti gatan jalaa kaasunutti amma isaan sooftii kana furrii isaanii ittiin baafatanii dhugaadha soofarra kaa'u shumalleef jalaa fuudhanii baskee qodaa wanti keessatti hin darbatanii kana hojjennee finne waan ta'eef dafqa koo adaraa isinitti kennadheera akka amantaa keessanitti waan barbaadanitti amanaanaa jettan mukattiyyuu amantiin kana baati kan fayyisu waaqayyoodha waaqayyoo keessan humaa keessan naa garadhaa dafqi koo hamaan akka hamaatan maatii kee malee dafqa koo daandiin irra hin baane akka hamaan irraan fudhanne isiniin jira kan isinitti dabarfadheetanii bakka horiin sun bitame isinitti mugooti magaalaa Tajii jedhama obboleettiin soorsaa biyya alaa jirti waan ta'eef na agartee tajjituuni waan soban qabne jechuudha magaalaa Tajii jedhama bakka mana kootti ijaare gabaan mana kootti ijaare sun magaalaan suni isadha jechuudha birrii 70 biti sa'aatii sana soorsaan ammallee dawwalee adda baafadheen kee maaliif karaa keessa ijoollee baay'ee na gaafataa hin bitanna eessatti argama eessaa horiin akkatti rakasee naan jechaa jirtu waan ta'eef soorsaa dawwalee gaafannaani namichi 80 himatee obboleessi koo immoo obboleessa isaa wajjin bitee soorsaan obboleessi koo immoo namicha wajjin walitti dhufeenya waan qabuu fi namicha harkaa humnuma naqan qaalee harkaa naa fuudhe malee birrii 80 himatee ani garuu dadhabee waan jiruufan birrii 60 isiniin jedhee dhugaa man dawwalee laa dhugaa isiniin somne hamma samman dawwalee gaafadhee ka'e hin dhila birrii 70 nan bitee yenaan jedhe
jabbii meeqaan bitte 3,000 jette ijoolleen keenya dhuguma 3,000 jedhu ana yuuratti bitaache zayitiin warra birrii 2,000 attamti jabbii 3,000 argitee bitte hin jedhe jennaan 3,000 jechuun 30,000 jechuu kooti jabbii 30,000 nan bitee sa'aatii 70,000 nan bitee yenaan jedhe akkanatti dawwalee adda baafadhee ka'eerra kan anillee akkuma keessan piraankii ta'e kan viidiyoo irra dhaga'e kan biraa kan jecha isaarra dhaga'e kan biraa ta'e jechuudha horichi dogoggoraan akkana jedhe kaameraa irratti jedhe maaliif hin dadhabe akkuma argitan dadhabee hin jira minaamin jedhee jira ganamaan ka'e malee dhaqee illee maatii isaa bira hin bulle anis nagatee akka deemu hin barbaanne ganamaan ka'e jedhee sa'aatii 11tti kaase 11 darbaattu ka'e maaliif dhugaa dubbachuuf anis halkan ka'ee leerra godhe waan ta'eef hin rafne mucaa naa qabutti ture halkan naanna sa'aatii 10 kaase dhaqee nagabaa sana horii san bira ga'ee maal jedhee jedhu dadhabarriba jedhee dadhabbii jedhee hin beektu kanaafuu obboleettii koo horiin sii binne sun kana atirree maqaa kee kadhaamu hin barbaanne saani kunii mucayyoon maal gochuu barbaadde naa dallabaatii adaraan isinitti kennadha nama bira isin naaqaa dallabaatii abbicha wajjin bu'aan qixxeenuufaa ta'uu nuun jettee birrii nurratti ergite jennaan adaraa obboleettii koo kanaan immoo qodaa kana kaanillee faana deemeen bitaa horiidha immoo dhaaba horii immoo mucaa baadheen na qodeen soorsaa ergee soorsaan kana raawwatee galee horii kana bitee jabbiin birrii 30,000 bitamte sa'aatiin faranjii birrii 70,000 bitamte sa'aadha alteetti mucayyoon akka dallabamteef yookiis immoo nyaata gahaa horiin sun argattee deebitee gurguramtu barbaadde kaasi gaatti jechuudha kanaafuu marfeellee akkamsiisee dhufee akkamsiisii jedheeraan waan namaati waan ta'eef kan hundumaa raawwatee dhufe waaqayyo isaa eebbisuu obboleessa soorsaa sasumaanaan illee dhugaa dubbachuuf maatii isaanii hunda hin beeku waaqayyo isaa eebbisuun jedhaani tariimu akkamitti hin beektu jechuu dandeessu hin beekwani wal fuunee ndaan asuma keessa jirra as keessa dandeemee deebinan ji'a 4 bichaa mana koosan keessa taa'e kanadha mana koommoo warri hin sobdattanis dhugummaa isaa dhugaanuma kan waaqayyooti hin sobu adda baafadha kanuma kooti kaartaatitti naan baane malee kaleessa nama biraada walii gaafadhennaan yoo waaqayyo jedhe kaartaatti sii baasifna hin cinqaminaan jedhanii jiru achuma keessa karaa jallinaatiin deemaa jiru malee daandiin irraan ba'unaan jedhanii kaartaa sitan baafadha gabaasootti argitan naa barbaada soorsaan biyya sana hin taa'u dhina idee malee rakkoo biraan qabu manni suni kanan siniin jedha sinan jaalladha kaaree eebba lamarratti ijaaramee jira kaartaan ofii kooti maqaa kootiin jira waan ta'eef dhaqeetti baasisachuu nan danda'a umrii keessa naaf haa dheeressu naa jiraadha warreen sa'aatii kana immoo binneessatti nuu feesis taa'ee nuu ergi taa'ee birrii amma kanaan erga jiraatte jettanii eeyyanii ani parsantaan birrii naa kaffalaa isiniin hin jedhu sa'aan hin bitama gatii makiinaa hin kaffalattu ofii keessanii jabbilee illee bitaati 30,000 20,000 illee xiqqoo ishee argitan faana naa ergaa wottan isinii erginaa parsantaan naa kaffalaa hin jedhu garuu gatii soorsaan hojii dhaabee deemu yoo fedha keessan ta'e kaffalaa fi yoo fedha keessan ta'uu baate immoo namni Kiristoos nuuf dadhabe waan ta'eef waaqayyoo nuu dadhabe ofiisaa dabarsee amma nuu kennitu waan ta'eef nama waan ta'eef guyyaa tokko guyyaa lama deemee siniif haa dadhabu siniif haa ergamu yoo mul'akkii gatii oolmaa guyyaa tokko nan kaffalaa beektan ishoo yoo dhiiftanii immoo lakka obboleessi koo kun dhirsi kee kun nuuf haa ergamu maatii koo bira naaf haa geessu horii kana bitee iddoo akkana naaf haa geessu jettanii dhugaadha rakkoon tokko nu bira hin jiru nu barsantaadhaan birrii amma kana naa kenna kana naa kaffalaa namaan hin jirnu abdii nutti hin qabanne nu galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u nagaa qabna minaan gisee takka odaas kifannee jessa dijaa 4 taa'a dhugaan sinitti hima waaqayyo wanta keessa jiru inuma eebbifama wanti nu jarjaarsisee abdii nutti qabatee barsantaan nu kaffalaa jennee mana keenya keessatti barsantaan isin kaffaltan sanaan immoo ofitti nyaannee dhugnee simmiinu sun ciqilee sirna kaawwannee hin jiru nu bira ani yaanniif karoori koo daqiiqaa 5 bichaadha viidiyoo waraabuun koo garuu daqiiqaa 14 ta'uuf jira Kiristoos na eebbisu obsaan na dhaggeeffadhaati hojiirra oolchadha nagaan tura.